waliigalteen Wucaalee keeyyata 20 qaba. Keeyyatota 20 kanarratti gaafa walii mallatteessanii keeyyanni lama rakkoo godhate. Keeyyanni lamaan kun tokko keeyyata 3 fi keeyyata 17 jedhama. Hundaa ol garuu waraana kana sababa kan ta'e keeyyata 17ffaa waliigaltee Wucaaleeti. Waraanaan Balagee gama Itoophiyaatiin kan hoogganee Fiixa Waraanaa Gabayyoo Gurmoo nama jedhamutu hoogganaa waraana Itoophiyaa ture. Fiixa Waraanaa Gabayyoo Gurmoo yeroo Xaaliyaanota wajjiniin warra rukutanitti hooggansa waraanaa Xaaliyaanota ajaa'ibeen injifannoo gonfatee Xaaliyaanonni rukutamanii duubatti deebi'anii jechuudha. David Heeroo kan jedhamu immoo seenaa yeroo lama hirmaate. Injifannoo Adwaa irratti illee hoogganaa waraanaa ta'ee dhaqee Xaaliyaaniin biyya keenya lammata gaafa weerartullee lubbuun jiraatee ammallee lola irratti kan wareegame olaantummaa fi eenyummaa gurraachotaa galmee seenaa addunyaa irratti kan katabsiise Dajjaaz Baalchaa Saafoo kan jedhamu. Dabalee ejentii yeroo sana dhalootanis warra Itoophiyaa ta'anii waan ta'eef Xaaliyaanota afaan isaanis haa baranii isaa wajjinis haa deemanii malee kan isaan hojjetaniif moo'insa Itoophiyaatiif gahee guddaa godhan. Xaaliyaaniitti waan xiqqoo himanii Itoophiyaaf garuu waan guddaa odeeffannoo guddaa kennan. Akka itti waraana Itoophiyaa itti qophaa'u baay'ina waraana Xaaliyaanii jarreessaa akka qubatanii jiran tarsiimoo isaan ittiin deemaa jiran waa hunda Itoophiyaaf dabarsanii kan kennan isaan. Yuunivarsiitii Wallaggaatti qorataa fi barsiisaa seenaa kan ta'an Dr. Darajjee Ennaaw kabaja injifannoo Adwaa laalchisuun turtii adda FM Finfinnee waliin taasisaniin injifannoon Adwaa mallattoo ibsituu eenyummaa waloo saboota biyyattii kanaati jedhaniiru. Amma Adwaa kana akka bu'aa injifannoo uummattoota Itoophiyaa yoo qabatame inni sun akka fakkeenyaaf amma hidhaa haaromsaa injifannoo kaarraa marraa inni kun obbolummaa saboota biyya kanaa keessatti iddoo guddaa qaba. Wal gargaaranii diina ofii injifatan miti. Waraana Adwaatiin duras koloneeffattoonni Itoophiyaa qabachuuf karaalee garaagaraa yaaluu kan kaasan hayyuun seenaa Dr. Darajjee Ennaaw Itoophiyaan addoota waraanaa adda addaa irratti injifannoodhaan ofirraa qolachuu ishees yaadachiisaniiru. Amma gara Adwaa osoo hin deemin dura akkuma Itoophiyaatti yoo ilaallu koloneeffattoonni karaa Misira fuuldura qabatanii Misira karaa sadii Itoophiyaa irratti barsiisaniiru. Misirri yeroo sana bishaan laga Naayil akka jirutti burqaasaa irraa jalqabdee koloneeffachuu yookaan immoo Gireeter Ijipt kan jedhu ijaaru. Sunis immoo haroo Viktooriyaatii jalqabee Keeniyaa, Itoophiyaa, Eertiraa kana Sudaan kana walitti qabatee akka inni ijaarratu Ingilizii Faransaay duubarra turuu isaanii Itoophiyaan dirree waraanaa akka guraa Gulbeet irratti waraanti ofirraa deebisuu ishee itti aansitee immoo Xaaliyaan idileeyyuu konfiraansii Berliin booda Eertiraa qabattees immoo Itoophiyaa yaalaa turte. Adwaa madurayyuu dirree meeqatu ture kan Itoophiyaan gammadoogaatti qofatu himama malee baay'een isaanii jiru. Waraanni Adwaa biyyoonni Awurooppaa qircannaa biyyoota Afrikaa kaayyeeffatan hordofee kan adeemsifame ta'uu kan yaadachiisan Dr. Darajjeen faallaa biyyoota Afrikaa birootiin Xaaliyaaniin Itoophiyaa xiyyeeffattee dhufte irree tokkummaa saboota biyyattiitiin mo'amtee ofirra deebi'uuf akka dirqamtes kaasanii injifannichi kan biyyi meeshaa waraanaa barichaa baay'ee hin hidhanne tokko weerartuu jabduu addunyaa yerochaa kan taate itti ofirraa qolattedhas jedhaniiru. Jaarraa 19ffaa gara xumuraa yookaan immoo walakkeessa booda warri Awurooppaa kun industiriidhaan baay'ee badhaadhanii ka'aniiti qabeenya Afrikaa kana manuma isaatti dhandhee irraa saamna dargaggoota kana hojiitti galchinee erganna gabroomsina manuma isaatti hidhanii qajeelanii egaa konfiraansiin Berliin akka faranjiitti 1884 kanaaf ragaadha. Isa kana taa'anii waraqata irratti qircatanii xumuraniiti gara hojiitti seenan jechuudha. Akka addunyaatti yoo hiika Adwaa na gaafatte dirree itti biyyi laaftuun yookaan garee laaftuun tokko humna addunyaa yeroo sana injifattedha. Akka Afrikaatti immoo yerootti karoorri kolonializimii yerootti inni fashalaa'e. Uleen gurraachotaa farra sanyummaa irratti yeroo itti injifannoo argatedha. Waraanni Adwaa yeroo Itoophiyaan rakkoo garaagaraa keessa jirtutti kan gaggeeffamedha kan jedhan Dr. Darajjeen iccitiin injifannichaa wal ta'uu fi gootummaa saboota biyyattiin kan argamedhas jedhaniiru. Yeroo baay'ee Adwaan teessuma lafa isaatu Itoophiyaa gargaare warri jedhan jiru. Kana irratti teessumni lafaa yoo gargaara ta'e Xaaliyaanis hin gargaara ture. Kun injifannoo yookaan immoo gootummaa saboota naannoo kana gatii dhoowwachuudha. Kan si ajaa'ibu yeroo sana yoo ilaallu yerootti dhukkubni tifuudhaan kan jedhamu The Great Famine kan jedhamu yeroo sana
Itoophiyaa keessatti waggaa afur ture suni akka jirutti baay'ina namoota harka sadii gadi buusee loon warra akka fardaa dabalatee harree dabalatee kan si ajaa'ibu harka yookaan parsantii 90 Itoophiyaa irraa fixeera. Garuu sanima keessa muuxannoo kuufamee jira. Kana dura akkuma sila dubbadhee dirree waraanaa adda addaa irratti injifannoo guddaa ture. Suuraa irratti, Guldees irratti, Doogaalii irratti, Adwaama duratti waraanonni turan qaadaniitti muuxannoon kuufame kun jira. Fakkeenyaaf amma yoo ilaaltu Oromoonni kana dura lola fardaan beekama. Lolli fardaa kun achitti calaqqisa argiteella. Inni lammaffaa tokkummaadha. Warra waraana gidduus warra gaggeessu gidduusi tokkummaa guddaa ture. Inni sadaffaan gaggeessummaa jara kanaati. Waraanis jarri suni hin gaggeessus. Fakkeenyaaf Abbee Goorgis Abbaa Malaa yoo fudhatte kun akka isaan injifatan isaan gargaareera. Ijaarsi piroojeektii yaadannoo injifannoo Adwaa magaalaa Finfinneetti ijaarameen karaa gootummaa fi seenaa uummata Itoophiyaa ibsuun hojjetamuunsaa hedduu gaarii akka ta'e ibsamee jira. Ijaarsi godambaa yaadannoo injifannoo Adwaa kun seenaa biyya kanaa caalamattiin addunyatti beeksisuu keessatti faayidaan isaa guddaa akka ta'es ibsamee jira. Abarraa Tashoomaa dabalata qaba. Projektiin yaadannoo injifannoo Adawaa magaalaa Finfinnee Birbirsa Goorootti ijaaramee xumuramuun daawwattootaaf banaa taasifame karaa gootummaa Itoophiyaa ibsuu danda'uun kan ijaarame ta'uu namoonni projekticha daawwatan dubbataniiru. Ijaarsi projektichaa seenaa biyya kanaa caalmaatti dhaloota barsiisuu karaa danda'uun ijaaramuun isaa kan nama gammachiisu ta'us dubbatanii jiru. Kana malees projektichi wantoota adda addaa meeshaawwan nyaataa fi kanneen waraanaa of keessatti qabatee akka jirus daawwattoonni kun himaniiru. Meeshaawwan nyaataaf itti fayyadamnes, meeshaawwan waraanaaf itti fayyadamnes dhaloota irraa gara dhaloota darbuun kanneen guyyaa har'aa gahanidha. Muuziyeemiin kun akkuma laaluuf yaallee meeshaawwan abbootiin keenya yeroo lola Adwaa sana fayyadaman meeshaawwan waraanaa fi meeshaawwan nyaataaf itti fayyadamantu jira. Meeshaawwan nyaataa ittiin bishaan dhugan, ittiin nyaata qopheessan, koddaawwan gogaarraa qophaa'an kan bishaan ittiin qabatanii deemantu mul'ata. Meeshaa waraanaaf itti fayyadamne kanneen akka goraadee, saanjaa, meeshaa waraanaa kanneen akka kilaashii Atsee Minilik fayyadamanii Habte Goorgis Diinagdee supheewwan miila qullaa abbootiin keenya deemaa turan waan ta'eef yeroo sana kiitii yookaan qabiyyee loltuun tokko qabatee deemu as keessatti supheewwan waranxoo yookaan qabduu ittiin yogguu qoraattiin isaan miila isaanii waraane miila qullaa deemaa waan turaniif miila isaanii waraane kan ittiin baafatan as keessatti argina jechuudha. Muuziyeemiin kun uummattoota biyya kanaa biratti seenaa guddaa waan qabuuf uummattoonni biyya kanaa muuziyeemii kana daawwachuu akka qaban illee naamsa kiyya dabarsaa. Meeshaawwan as keessa jiran kun meeshaa qabatamaa yogguu sana abbootiin keenya waggaa 128 dura itti fayyadaman jechuudha. Waggaa 128 har'aa itti fayyadaman jechuudha. Muuziyeemii seenaa ummata kana bakka bu'u uummanni kun ummata akkamii akka ture yogguu lola Adwaa maal fayyadame meeshaawwan akkamii fayyadame injifannoo kana fide kan jedhu asitti ni mul'ata waan ta'eef uummanni Itoophiyaa fi uummattoonni biyya Itoophiyaa hundi muuziyeemii kana dhufanii yoo daawwatan caalmaa waa'ee seenaa Adwaa hubachuu danda'u. Daawwattoonni projektichaa dubbifne kunis itti dabaluudhaan seenaawwan projektichi qabatee jiru hedduu wantoota dagatamanii turan kan baasee mul'ise ta'us himaniiru. ሳንቾ እባላለሁ። እኔ የመጣሁት እዚሁ አዲስ አበባ ነኝ። የአዲስ አበባ ነዋሪ ነኝ። ፍትህ ሚኒስቴር ነው የምሰራው። Saanchoon jedhama. Finfinneen jiraadha. Asumaan dhufe ministeera haqaa keessan hojjedha. Wantoota gurraa nagaa turre ijaan argu keenyatti guddaa gammadeen jira. Seenaa akkanaa Itoophiyaan qabaachuu ishee arguuf carraan argadhetti gammadeera. ከሰማሁት በላይ ነው ያገኘሁት። የሰማሁትን Wanta nagaa tureen olitti kanan argee jiru. Wantoonni yaadannoo kana keessatti hojjetaman kun bobbocaawwan Itoophiyaa bira darbuun addunyaan illee barumsa guddaa irraa argatan jedheen yaada. Projektichi akka biyyaatti ijaaramuun isaa eenyummaa hunda keenya hammatee karaa barumsa dabarsuun seenaa Afrikaa irra darbee eenyummaa biyya kanaa addunyaatiif illee ifa taasise akka ta'es daawwattoonni kun himanii jiru. ለሀገሪ መገንባቱ ብሔር ብሔረሰቦችን አንድነት Akka biyyaatti ijaaramuunsaa tokkummaan sabaa sablammootaaf uummattoota ottoo adda hin bahin tokkummaan seenaa addunyaaf bobboca agarsiisuu danda'u waan ta'eef seenaa kanarraa wanti barannu yeroo teekinooloojiin akka kanaa babal'atee hin jirretti seenaa guddaa akkasii biyyaaf gumaachuun baay'ee guddaa ta'uusaati.
Kaka'umsaa fi waliin hojjechuu duudhaa isaa kan taasifate baankiin Siinqee sochiiwwan baasii fi galii daldala keessanii mijataa taasisuuf teknooloojii baricha gahee hojiirra oolchuun baankota biyya alaa 8 ol waliin hojjechuun tajaajila baankii idil addunyaa si'ataa fi amansiisaa ta'e kennuu irratti argama. Fichisiisaaf alergaa yoo taatan tajaajila baankii idil addunyaa si'ataa ta'e argachuuf akkasumas firaa fi aamtee keessan biyya kamiyyuu jiraatan irraa karaa koodii Swiftii baankii keenyaa Siinqeetaa yookiin dhaabbilee daddabarsa maallaqaa idil addunyaa kan ta'an karaa Dahabshilii fi Riyaa maallaqa isiniif ergame fudhachuuf baankii Siinqee filannoo keessan jalqabaa taasifadhaa. Baankii Siinqee tokkummaan gara milkaa'inaatti. waliigalteen Ucaalee keeyyata 20 qaba. Keeyyatota 20 kanarratti gaafa walii mallatteessanii keeyyanni 2 rakkoo godhate. Keeyyanni lamaan kun tokko keeyyata 3 fi keeyyata 17 jedhama. Hundaa ol garuu waraana kana sababa kan ta'e keeyyata 17ffaa waliigaltee Ucaaleeti. Waraana Balagee gama Itoophiyaatiin kan hoogganee Fiixa Waraanii Gabayyoo Gurmoo nama jedhamutu hoogganaa waraana Itoophiyaa ture. Fiixa Waraanii Gabayyoo Gurmoo yeroo xaaliyaanota wajjiniin warra rukutanitti hooggansa waraanaa xaaliyaanota ajaa'ibeen injifannoo gonfatee xaaliyaanonni rukutamanii duubatti deebi'anii jechuudha. David Heeroo kan jedhamu immoo seenaa yeroo lama hirmaate. Injifannoo Adwaa irratti illee hoogganaa waraanaa ta'ee dhaqee xaaliyaaniin biyya keenya lammata gaafa weerartullee lubbuun jiraatee ammallee lola irratti kan wareegame olaantummaa fi eenyummaa gurraachotaa galmee seenaa addunyaa irratti kan katabsiise Dajjaaz Baalchaa Saafoo kan jedhamu. Dabalee jentii yeroo sana dhalootanis warra Itoophiyaa ta'anii waan ta'eef xaaliyaanota afaan isaanis haa baranii isaa wajjinis haa deemanii malee kan isaan hojjetaniif moo'insa Itoophiyaatiif gahee guddaa godhan. Xaaliyaaniitti waan xiqqoo himanii Itoophiyaaf garuu waan guddaa odeeffannoo guddaa kennan. Akkatti waraana Itoophiyaa itti qophaa'u baay'ina waraana xaaliyaanii jarreessaa akka qubatanii jiran tarsiimoo isaan ittiin deemaa jiran waa hunda Itoophiyaaf dabarsanii kan kennan isaan. Iccitiin injifannoo Adwaa tokkummaa cimaa uummattoota biyyaa fi gootummaa abbootii ta'uu hayyoonni seenaan himu. Dhaloonni ammaa seenaa abbootii dhaaluun sirna dimokiraasii dagaagsuu fi diinagdee biyyaa guddisuun gootummaa Adwaa hiyyummaa injifachuun galmeessuun akka irraa eegamu hubachiisanii jiru. Kibree Zalaalam yaada qorattootaa fi barsiisota seenaa kanneen akkanatti qindeessee jira. Warri fardeen Oromoo kun baay'een isaanii goraadeedha, eeboodha, gaachana jechuudha. Waanuma kana wanni guddaan wanni Oromoon itti abdatu jedha barreessaan tokko saffisa fardeen isaatiiti. Farda sanaan baay'ee saffisee waan fiiguuf warruma meeshaa waraanaa qaban sanayyuu bira ga'ee yeroon ittiin goraadeedhaan kututtureedha. Warri barreessan jechuudha. Kanaaf goraadeen sun gaachanni sun meeshaa waraanaa ammayyaa muraasa jiraatu malee isaan kan ga'ee guddaa taphate. Egaa dhaloota irraa maalli kan barbaadamu tokkoffaan wal dhaga'uuf wal dhaggeeffachuudha. Waraana sana irratti waan nu hubannu waggaa 100 achi lakkoofne kan yaadnu maal inni uummanni afaan olii hin beekne iyyuu aadaa olii hin beekne golee adda addaa irraa ba'e kun wal dhaga'ee wal dhaggeeffatee hooggansa isaa dhaga'ee dhaqee waraana sana injifate jechuudha. Hooggansa dhaga'uun wal dhaga'uun sadarkaa ol kabajuun murteessaadha jechuudha. Yoo hooggansa oliin dhageenya waan hooggansa hin qabne amma kanniisumti amma kanniisi bifaan xixiqqoodha garuu hooggansa qabdi mootii qabdi. Mootii ishee hordoftee waan deemtuuf damma mi'aa sana hundee dammeessite jechuudha. Abbootiin aarsaa kaffalanii diina alaa injifatanii Itoophiyaaf qofa osoo hin taane Afrikaadhaaf fakkeenya ta'anii biyyooti Afrikaadhaa hedduun isaanii almost all jechuu dandeenya yeroo san gabrummaa jalatti kufan sana abbootiin aarsaa kaffalanii xaaliyaanii ofirraa ari'anii seenaa guddaa cululuqaa galmeessaniiran. Seenaa biraa galmeessuu qaba jedhee waan ani yaadu biyya agartee walqixxummaan keessatti hundee godhate biyya dimookiraasiin keessatti hundee godhate biyya uummati isaa nagaadhaan keessa jiraatu biyya uummati isaa kabajaan keessa jiraatu sirna akkasii ijaaramee dhalooti ammaa kun kana ijaaree akkuma abbootiin Adwaa irratti seenaa cululuqaa galmeessan dhalooti amma lafa jiru kunillee seenaa akkasii galmeessee biyya dimookiraatoftu biyya walqixxummaan keessa jiru biyya uummati jaalalaan keessa jiraatu biyya lammiin kabajaan keessa jiraatu biyya nagaa qabdu akkasii godhee seenaa dabalataa kan Adwaan wal fakkaatu hojjetee Afrikaa guutuudhaa fi akkuma Adwaa sana seenaa biraa galmeessuu qaba kanarratti hojjechuu qaba kan jedhuun
dhaamsa qabaa jechaadha. Kun immoo inni ma danda'ama. Tokkummaadha, walii galuudha, wal kabajuudha. Tokkummaan qofti tokkummaa gareen tokko olaantummaatti argatee gareen biraa immoo tacuucamu itti cunqurfamu karaa diinagdee siyaasaa fi hawaasummaatiin gadaantummaan itti dhaga'amu ta'uu hin qabu. Olaantummaanis gadaantummaanis kan keessa hin jirre walqixxummaan kan jiru tokkummaa walqixxummaa fi heddummina hammate agarsiisuudha sanaaf carraaquudha sanaaf hojjechuudha. Dinagdeedhaan immoo of danda'uudhaaf ammayyuu taanaan Afrikaanonni karaa siyaasaatiin bilisa ba'an illee karaa dinagdeetiin ammayyuu hirkattummaa warra lixaa jala jiru. dargaggoonni magaalaa Shaggar injifannoo abbootiin keenya Adwaarratti galmeessan galtee godhachuun gama misoomaa fi nageenyaan injifannoo haaraa galmeessuu qabnaa jedhanii jiru. Injifannoo Adwaa ilaalchisee dargaggoonni kunneen yaada isaanii OBN'if laataniitu jiru. Lijaalama Barraa yaada dargaggoota kanaa akkanatti qindeessee jira. Seenaa biyya kanaa keessatti seenaa Itoophiyaa ta'uusaa fi sana keessatti immoo gaheen Oromoo olaanaa ta'uusaa seenaa sana kan saba hundaa goonee kan waloo goonee ittaanufis birmadummaa biyya keenya kabachiisatti biyyi keenya dhaloota ittaanutti biyya cimtuu biyya jabduu biyya addunyaa irratti dorgomtuu taate akka taatuu fi akka dargaggeessatti har'umaa kaanee gahee keenya baachuu qabnan jedha. Sirnoota darban keessatti seenaa waloo ta'uu dhiisamee seenaa qeenxee ta'eetu labsamaa ture dhalootattis daddarbaa ture amma garuu Adwaan seenaa waloo keenya seenaa qeenxee keessaa baay'ee seenessa walootti kan nu ceesisudha. Kanaaf tokkummaa Itoophiyaa obbolummaa sabdaneessummaa Itoophiyaa kan mirkaneessudha jedheen yaada. Dargaggoon tokkummaa isaas keessatti seenaa Adwaarraatii barnoota fudhatee muuxannoo fudhatee tokkummaa isaa cimsachuu obbolummaa saba biraa wajjiniin qabu cimsachuudhaan biyya kana ijaaruu keessatti gahee isaa bahachuu qaba jedheen yaada. Dargaggoonni yeroo ammaa kana keessattuu biyya kana keessatti waan abboota keenyarraa kaleessa dhaalle daballee misooman dabaluu qabna jechuudha. Kaleessa abboonni keenya waan baay'ee dabalanii nuun gaaniiru. Nuti immoo injifannoo Adwaa kana nageenyatti fufiinsa qabu gaanfa Afrikaa keessatti Itoophiyaa keessatti mirkaneessuudhaan biyya kana ijaarumsa isaa keessatti tumsuu danda'u qabna jechuudha akka dargaggeessa tokkotti. Sabaaf sablammii Itoophiyaan akkuma beekamu sabaaf sablammii baay'ee qabu. Sana keessatti immoo hunduu gahee isaanii ba'anii gahee ba'an sana keessatti immoo adda durummaadhaan Adwaa kana keessatti olaantummaadhaan waraana kanallee hoogganuudhaan Adwaa kana injifannoo kana kan argamsiise gootota sana keessa Oromoo ta'uusaa Oromoon armaan dura illee seenaa biyya kanaa keessatti olaantummaadhaan ijaarsa biyyaa keessatti olaantummaa akkuma qabu Adwaa irratti illee otoo fardeen isaallee qusatanii fardeen isaallee iddootti gootummaa kana keessatti hirmaatan jechuudha. Abbootiin keenya diinummaan kolonii wajjin wal qabsiisaniitudha kan isaan injifannoo guddaa galmeessaa turanii dargaggeessi keenya immoo har'a tokkummaa isaa cimsee ijaaramuudhaan gurmaa'insa isaa jabeeffachuudhaan diina biyyaa kan ta'e diina dargaggeessaa kan ta'e hiyyummaa irratti hojjechuu qaba jedheen yaada. Namoonni baay'een biyya kana keessatti seenaa achi harkisuu as harkisuu kanatu jira malee injifannoo Adwaa irratti dhufe kan sabaaf sablammoota biyya kanaa hunda bakka bu'uudha jechuudha. Oromoos ta'ee Amaara ta'ee Guraagee ta'ee Tigree ta'ee hundumtuu qooda mataa isaa qaba jechaadha. Tokkummaan Oromoo achirratti calaqqise suni yoomiyyuu itti fufuu kan qabudha jechuudha. Tokkummaa sabaaf sablammootaa Itoophiyaanota yeroo sana ture suni yeroo ammas dabalee otoo jiraate kana caalaa deemaa jechuudha. Kanaaf dargaggoonni naannoo biyya kanaa Itoophiyaa keessa sabaaf sablammoonni jiraatan Adwaan kan keenya injifannoo kan keenya jennee akka itti qabachuun nurra jiraata jechuudha.